Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoos isiniin kan jaalatu hundumti keessan biyya keenya Itoophiyaa, biyya keenya alammoo biyyoota garaagaraa teessanii qophii kana hordofaa kan jirtan, dubbii kana dhagaa kan jirtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, Gooftaan keenya akka badii fi balleessaa keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin laaliin arzummaa isaatiin fedha isaatiin yeroo qabnu irratti sa'a kana dabalee guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise galanni ulfinni isaatii fi haa ta'u. Guyyaa har'aa kana barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 126ffaa Hafuurri Qulqulluu eenyudha isa jedhu waliitiin ni ilaalla. Hafuurri Qulqulluu maalidha yookiin immoo Hafuurri Qulqulluu eenyudha kan jedhu barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 126ffaa waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbatti afaanii isin immoo gurrattiin dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan hunduma keenyaaf haa kennu. Barnoota keenya Hafuurri Qulqulluu maalidha yookiin immoo eenyudha jedhuutiif ilaalcha namoonni Hafuura Qulqulluu ittiin ilaalanii fi hubannoo namoonni Hafuura Qulqulluu ittiin hubatanii fi akka mana kiristaanaa keenyatti immoo Hafuurri Qulqulluu maalidha kan jedhu bal'isnee walumaatiin ni ilaalla jechaadha. Kanaan kan wal qabate macaafni qulqulluu Hafuurri Qulqulluu maal akka ta'e afaan Gi'iziitiin ወመንፈሰ እግዚአብሔር ይጸልል መልዕልተ ሰማይ jedha. Kana jechuun Hafuurri Waaqayyoo bishaan irraa boqotee ture jedha. Hafuurri Waaqayyoo bishaan irraa boqoteetu ture. Seera uumamaa boqonnaa 1:2 irratti gaafa ilaallu haala addunyaa kana otoo hin jabaatiin dacheen bishaan irratti otoo hin ooliin Hafuurri Qulqulluu ni qopheesse ture jedha. Hafuurri Qulqulluu ni qopheesse ture jedheetu kaa'ee jira. Dachee hin jabaanne kana irratti Hafuurri Qulqulluu balali'aa turuu isaa, gammoojjii tokko keessattis simbirroon gammoojjii tokko inkulaalii ishee haammattee akkuma isheen baallee ishee bal'istee ilmoolee ishee achi jala kaawwattu kanatti akkuma kana Hafuurri Qulqulluu galaana irraa boqotee yookiin immoo galaana irra balali'ee ture akka jabaatuuf taasiseera jedha. Faarfataan yeroo faarfatu faaruu isaatiin jecha Waaqayyoon samiiwwan jabaatanii hojiin ishee hundumaas immoo hafuura isaati. Faaruu 132 lakkoofsa 6 irratti jecha Waaqayyootiin samiiwwan jabaatanii hojiin isaa hundumaa immoo hafuura afaan isaati jechuudhaan Waaqayyo addunyaa hin jiraanne gara jiraachisuutti akkamitti akka inni fide asirraati nu ilaalchisa. Abbooliin garaagaraa egaa waa'ee Hafuura Qulqulluu danuu dubbataniiru. Qulqullichi Iyyoob akkana jedha. Woba kulluu babba kulluu jechuudhaan Hafuurri Waaqayyoo na uume hundas kan danda'u Waaqayyoon hafuura isaa jireenyaan naa kenne jedha. የእግዚአብሔር መንፈስ ፈጠረኝ ሁሉንም የሚችል አምላክ እስትንፋስ ሰጠኝ። Hafuurri Waaqayyoo na uume hunda kan danda'u Waaqayyoon hafuura naaf kenne jechuudhaan qulqullichi Iyyoob macaafa Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 4 gubbaa irratti Waaqayyo akka isa uume, Waaqayyo hunda danda'a akka ta'e, Waaqayyo hafuura akka isaaf kenne waa'ee Hafuura Qulqulluu kana asirratti ragaa ni ba'a jechuudha. Hafuurri Qulqulluu Abbaa, Ilma, amala jireenya isaa Abbaa, ilma namaatiif jireenya kan kennu hunduma akka uffate dubbata. Kunis immoo maal jedha?
dhugaan isaa Waaqayyoon Waaqa nama dachee irraati biyyoo irraati qopheesse. Funyaanii fi jireenya hafuura itti baafate nama jiraataas ta'e kan jedhu seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti ilmi namaa gaafa uumamu dachee irraatii qophaa'e erga tolchameen booda Waaqayyo hafuura akka itti baafate seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti barraa'ee ni arganna jecha. Haa ta'u malee hafuurri qulqulluu abbaa ilma wajjin waaqummaa tokkoon addunyaa kana kan uume kan taasise hojjetaa waan hundumaa gooftaa waan hundumaa ta'uusaa asirratti bal'inaatiin kaa'amee jira. Erga kan amma kana jenneeti hafuurri qulqulluu Waaqayyo jedhama jedha. Hafuurri qulqulluu Waaqayyo jedhama. Hafuurri qulqulluu Waaqayyo jedhama. Akkamitti jennee gaafa ilaallu kitaaba qulqulluutiin Waaqayyo jechuun abbaa ilma faana kan jiru jiraachuu Waaqayyo waaqummaa isaa ni caqasa yookiin immoo ni kaa'a. Raajii Isaayyaas boqonnaa 6:1-10 gaafa ilaallu Waaqayyo jedhamee kan waamamu Waaqayyoon hafuura qulqulluu ta'uu isaa qulqullichi Phaawulos ifatti kaa'ee jira. Hojii ergamootaa boqonnaa 28-23 irratti qulqullichi Phaawulos Waaqayyo jedhee akka waame hojii ergamootaa boqonnaa 5:3-4tti Waaqayyo hafuura qulqulluu jedhee akka inni waame asirraa barachuun hin danda'ama. Abbaaf ilma waliitiin tokko yoo ta'u iyyuu qaama addaa immoo qaba jedha. Abbaa ilma hafuura qulqulluu wajjin tokko gaafa ta'u iyyuu qaama addaa mataa isaa abbaan qaama isaa kun iccitii Sillaasee irratti akkuma ilaalle ilmi qaama isaa hafuurri qulqulluu qaama isaa akka qabu ni barsiifama yookiin immoo iccitii mana kiristaanaatiin ni dubbifama jecha. Abbaadhaaf kan isaa kan ta'e qaama abbaa kan jedhu maqaan isaa qaamadha. Qaamota sadan keessaati abbaan qaama tokko jedhama. Ilmis immoo qaamota sadan keessaati ilma jedhama qaama mataa isaa ta'e waan qabuuf. Qaamota sadan keessaati hafuurri qulqulluus immoo hafuura qulqulluu jedhama qaama mataa isaa waan qabuutiif. Qaama sadi keessaa qaama tokko hafuura qulqulluu jedhama. Hafuurri qulqulluu mataan isaa qaama mataa isaa qaba jedheetu iccitii Sillaasee irratti jecha kana ni kaa'a jechaan. Itti aanee barnoota kana kitaaba qulqulluu keessatti jireenya amala jireenya isaa ogummaa kitaaba qulqulluu yookiin immoo ragaa kanaaf kan ta'u akka armaan gaditti dhiyeessuun hin danda'ama. Ammas gooftaa Waaqayyoo hafuurri na ergeera. Ammas gooftaa Waaqayyoo hafuurri na ergeera jedha Isaayyaas 48:16 irratti. Jechi kun jecha hafuura qulqulluu qaamummaa isaa ibsudha. Gooftaa Waaqayyoo kan jedhame abbaa gaafa ta'u yeroo wal simsiisnu hafuura qulqulluu akka isa keessa jiru yaada kana ibsuun barbaachisaadha. Na ergeera kan jedhu kun immoo raajii yookiin foon Maariyaam miin kan ibsame Iyesuus Kiristoosiin caqasa jecha. እስመ በፍቃዱ ወበስምረተ አበሁ ወመንፈስ ቅዱስ መጽአ አዳነነ ኤየማ እሳቲን ኤየማ አባሳቲን ዱፌ ኑ ፈይሴ ይላላ። እስመ በፍቃዱ ወበስምረተ አበሁ ወመንፈስ ቅዱስ መጽአ አዳነነ ኤየማ እሳቲን ኤየማ አባሳቲን ዱፌ ኑ ፈይሴ ጀዴ ቤካመነ ክርስቲያና ቁልቁልች ኤፍሬም ገለተው ቁልቁለቲ ዱበሮ ማረሚ ጉያ ውጠታ ይረት ኤየማ እሳቲን ኤየማ አባሳቲን ዱፌ ኑ ፈይሴ ጀዴ ወንጌላ ማቴዎስ በቆና 28 kudha sagal irratti jecha jiru ni arganna jecha. Inni itti aanu hafuurri qulqulluu maqaa isaatiin addadha jedha. መንፈስ ቅዱስ በስሙ ልዩ ነው
jedheetu kaa'ee jira. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Waaqayyoon hafuura qulqulluu abbaa ilma waliin adda ba'ee kan itti waamamne qaamni maqaa isaa hafuura qulqulluudha. Haa ta'u malee maqaa isaan addadha. Hafuurri qulqulluu qaama ta'uusaa hafuurri qulqulluu jedhama. Hafuurri qulqulluu maqaan isaa qaamadha. Kunis immoo hafuurri qulqulluu kan itti waamamudha. Yoomis ta'e yoom maqaa kanaatiin abbaan ilmi hin waamamne. Maqaan isaa qaama ilmaa ilmadha waan ta'eef hafuurri qulqulluu itti waamamu. Maqaa hafuura qulqulluutiin abbaa, maqaa hafuura qulqulluutiin ilmi itti waamamu. Yookiin immoo hafuurri qulqulluu ilmaan yookiin immoo abbaan hin waamamu jedha. Maqaan isaa qaama ilmaa ilma waan ta'eef hafuurri qulqulluu itti waamamu. Abbaan maqaa abbaa waan ta'eetiif ilmi itti waamamu. Hafuurri qulqulluu waan ta'eetiif abbaan ilmis ittiin waamamanii jedha. Egaa Sillaasee abbaa hafuura qulqulluu garuu qaama isaaniiti. Maqaan isaanii adda kan ta'e yoo ta'u iyyuu amalli isaanii hordofee qoqqoodimsa kan hin qabnedha jedhee kaa'ee jira jecha. Abbaan ilma hafuura qulqulluu jedhamee kan waamaman, abbaa ilma hafuura qulqulluu jedhamanii kan waamaman Waaqayyoon qaama sadan garuu wali hin diiguu jedha. Kana kan laallate beekaan qulqulluu mana kiristaanaa keenyaa Agnaatiwus kan dubbate akkana jedha. አብ ውእቱ አብ እኮነ ወልደ ኢ መንፈስ ቅዱስ ወልድኒ ውእቱ ወልድ እኮነ አብ ወይ መንፈስ ቅዱስ አፉር ቁልቁሉን አባን እኒ አባ መሌ ኤልማ አፉር ቁልቁሉ እኒ አፉር ቁልቁሉ መሌ ሚቲ አፉር ቁልቁሉ እኒ ሞ አፉር ቁልቁሉ መሌ ዮኪን ኤልማ ዮኪን አፉር ቁልቁሉ ሚቲ hinjijjiiramani ilmis abbaa afuura qulqulluu ta'uun hinjijjiiramu afuurri qulqulluu immoo ilma yookiin abbaa ta'uun hinjijjiiramu jechuudhaan Agnaatiwus beekaan mana kiristaanaa keenyaa ni dubbata. Amantaa abbootii yookiin immoo ሃይማኖተ አበው kan jennu Agnaatiwus kan biyya Anxookiyaa fuula 37 kitaaba isaa irratti lakkoofsa 8-9 irratti sadan isaaniiyyuu qaama waaqayyoo abbaa ilma afuura qulqulluu gonka guutuudhaan qaamaan kan ta'ani gahumsaan kan hubachiise ibsee abbaa ilma abbaan laphee yoo ta'u gamnummaan isaa immoo ilmaaf afuura qulqulluu jiraachuu isaanii ta'uu akka ta'e ilmi jecha yoo ta'u jechummaan isaa abbaa ilma afuura qulqulluu jecha isaanii dubbii isaanii ta'uutiin akka ta'e afuura qulqulluu afuura yoo ta'u afuurummaa isaatiin abbaa ilma afuura akka ta'e yookiin immoo jireenya isaanii akka ta'e beektonni mana kiristaanaa kan ta'an wuluuda aaboo yookiin immoo ijoolleen abboolii kiristaanonni bu'uura ortodoksii amantaa akka ta'e yeroo baay'ee yeroo dubbatanii fi ibsanii ni dhageenya jechaadha. Hanga ammaatti wanti ilaalaa jirru kun waa'ee afuura qulqulluuti.